waraabde maaliif maal waraabde birriin ishii hudduu keetiin as faraarratee irraa nyaatu sun birrii dhuma sii ta'a yaanam. Bineensa wajjin Addaaf nyaattaa boruu fiidatti galta dhugaarratti. Mucayyoo tana gargaartanii mucaan kun seeratti dhiyaachuu qaba. Kalaas silkiin isaa sakatta'amuu qaba. Abbaan itti argi hin mul'ata jechuudha. Akka kun mana Habibatitti mucayyoo viidiyoo dhoksanii waraabanii sakattame sana argite seeran. Akkasitti sakatta'uudhaan mana Mubaarak faageechanii qabamuu qaba mucaan kun. Ilmoo dubaraa sanuu ilmoo musliimaa qullaashii namatti sheer godhuun isaatu namatti erguun isaatu. Utuu dubbiin kun Habiibaa bira geetii dhugaa rabbii mucaa'uun hin ba'u. Qaata qilee gatte saa. Dhugaa rabbii hin ba'u mucaan kun inuma qabama. Warra ani kanan jedhu caaltu. Warroota mucayyoon kun baga waraabee gadhiisee maaliif dhattee warra jedhanii qilee dhaqaa abboo dhiira bira dhattanii beektanii isin sossobbaan dhiiraan beektanii mee rabbiidhaati. Akka mataa keessatti yaaddanii namni shawwadama bakka. Dhaquun ishii dogongora lubbuu odoo sooshaal miidiyaa irra ani mee mana dhiisuu jammari. Lubbuu ishi caaltu takka chiikiin kee siyyoo si waame chiikiin kee hiriyyaa kee ta'e hin jaallattaa hin amantaa yoo wal argina siin jedhe hin agartuu. Dhaquun biyya Oromaa keessatti abadan maaf jaalachuu dhisa waan fe'in abadan. Maaliif lubbuu maa tiktokii fayyadamtare irraa barachuuf miti sooshaal miidiyaa kan fayyadamnu irraa barachuuf waan anarra ga'e ani gadi ba'ee gaafa dubbadhu barachuuf. Amma viidiyoo waraabamaa telegiraam irra ciisu ijoollee keenya Oromoo kanneen viidiyoo waraabinaa dhiisaa dhiira jala janinaa galaa heerumuu battan dhiisaa dhaabadhaa hafa daa'ima nama biraa guddisaa jedhee yeroo meeqa dhiyyan didaniiti itti fufan. Janaa bun miira keecha galu qaama saalaa isaaniitti waan hin taane darbu laalka amma kanarraa kan hafe dhiira bira deemuu jammaranii kunoo salphachaa jiru. Ani koo haadhattu xuruu dhaquu ishee xuruu ta'e miti haadhattuun jenne ani uummanni na hubadhaa haadhattuu jechaan jiru ammallee gara biraan dabalee haadhaquu jechaan jiru dubartiin gowwaan hin shawwadamti gowwaan tokko hin shawwadamti. Dubartiin dhiirri tokko hababballiidhaan nama shawwaduu danda'a. Dogoggoruu namni tokko takkaan dogoggoruu leesh nama hubattan isin namni tokko inuma dogoggora. Lammata ittiin deebitu dogoggortuu jechuudha lammatatti deebite. Takkaa garuu si amallaxuu danda'a. Fedhii na dhaggeeffadhu laata. Mucaa kana saattii dorrobaa baastee haadha gurgurtiisti qaamaan hojjechiisadha jettee jedhan akkamitti Itoophiyaarraa garana fiddamoo garana gara Itoophiyaa ergita birrii si jammari. Isatti nyaachisti jedhan isatu nyaatadhan birrii ishii dhiira qallabuu biyyaa naa baate moo of jijjiirtee galuu biyyaa naa baate kanuma barragaan aadila baratte wama dubbadhu wallaalee na barate. Dangiffita sitti kaasu bara akkamitti namni biyya Arabaa taa'eet Itoophiyaatti birrii erga. Rabbiimti dhugaa rabbiimti dhala dubartiis naan kennini an kana lafan qabee dubbadhu na rakkisa dhugaa rabbii namni agaaraa maal ajjisa namni dhaltuu qabu salphata jedha faazariin keenya dhuguma jedha amma manaa galuu qabe maa akkas jedhan jedha duraan kunoo laali kan salphisanii salphinni lama lubbuu amma laali warri Itoophiyaa keechafe gaafa nuunaa za'anii ta'ee waa'ee jaalalaa ati didduu eechamu qofitti nattu siin jedhu Gabreela nama lama wasadii akkana naan jedheenan. Digalee maqaa isaanii qaama isaanii waraabanii itti guuranii haadha dhiirri tuffatee dubartii biyya Arabaa jedhee jennu qicee sa'aan iddoo duddiin ucitee odoo hojjennu haadha dhiirri nu tuffatee nu arrabsa jechuudha afaan baalageedhaan. Kana odoo isaan waraabanii itti erguu baatanii salphannaa. Mataa gaccabsina namatti haasa'uu hin dandeenye amma ofirraa waan dhugaa kee dubbatte rabbii waanuma jirtu dubbatte dhugaa rabbii. Kanuma wanti jiru kanas waan ta'e yookiin waan latte barbaadee itti taphatti waan biyyaa maatii beekuu qabda isaa. Amma qoyme ijoollee qoy barreeffama weessini asirra jiru barreeffama weessini baasaa gudi waan isaan jedhanii walii babarreessanii qoyme asirraa nan qabaa edda viidiyoo nan baasu. Waan jedhanii dhugaa rabbii dubbachuuf mee ijoollee biyya Arabaa jirru jechuudha. Akki caalaan gaa'elli namaa diigama. Maaliif gaa'elli namaa diigamaa? Jedhee takka gaafan taa'ee yaadu dhiironni achi kan argaa keessumaa ijoollee Dubaay
dhugaa rabbii kana argaa sammuun dhiira akkamitti nu fudhataan jedhaan dhugaa rabbii abbaan mana dhiibnee baane kana utuu ilaalu akkamitti nu taqabbala. Asii nuti madaamiin caqacaqamna achi immoo isa sossaatii. Gaa'ela nama qabu bar Dubaayitti neerumti Itoophiyaa dhirsa qabdi. Yaadama rabbuma siin uumellee sodaachuu dadhabdanii. Itoophiyaa gali jedhan takka wayi musliimaan hojjedhee dhufe jette mana Habiibatitti. Edaashiin jedhan naante daa'imaa fi dhirsa qabdeedhaan garatti galti wallaaltee jedha akkasitti sababa diraddarti mana Habiibati jechee namichi birrii ji'a 8 siin kennaa Itoophiyaa tasaaffare daa'ima kee galchi koo jenna hin galu haraama jettee yoo dhaggeeffatan jala teechini. Edaa ishiin amma miidhagoo wayi ollaan dhufte yoo himtu Itoophiyaa baalallaat. Ijoollee dubaraatti miti dhugaa Yesuus jedhu akkamittidha maaltu ta'edha. Naaf hin galle dhugaa waaqayyo. Viidiyoo irra xarab jettee gubbaa korte beemu caar wayyoo yaa waaqnaa dhiisi maqaa Yesuus. Meen ni laalu. Iji kun silaa waan akkasii jaallatti maal goonan. Maayidha qaa reefin dhufaa irraa bar tiktook reefan baneerga ganamaati. Arinatti waa caallu qaban. Yaa rabbeeti naa dhiisi yaa waaqayyo tututu ani isinitti hin golfe jalatti hin golfine. Koronaa itti beeti. Wanta hundaatti. Gara dubbaddaadha. Akkana. Wanti qabatte jirtu. Viidiyoo isaanii jechuudha. Fiilmii warra Ameerikaa fakkaata. Ijoon ibsaa dura maal iyyitoo sin indeenatti maaltu ta'edha. Dura maalidha. Eessaa fiddan viidicha kan. Yaa Rabbii maal gochoos keessatti eessaa dhala qaata dhufte. Koluu kanaallee kana yaa Rabbii. Injirtu beemchaa of hin hubayyees. Mucaan dhugee keessaa dhiiga mixxit godhee gadhiisee jiru maal taatanii maqaa Rabbiiti. Abbaa manaatiif immoo haadha manaatidha yaa ijoollee koo maal namatti ibsitanii jiru. Lafa qabnee dubbannu dhabne. Mataan miila isaa wallaalee. Kan akkamidha. Share copy link godhaasti ijoollee na baasuu jechaa jira dhugaa. Silaa mucaan dhufee targee deebi'ee. Silaa ani sheeridha biyya baxaxaan oolee baay'ee. Onni Dubai safu nuti immoo safu keenya eegnee jirra bareeda malee warri haadha dhugaa Rabbii anna dhiba Rabbii ani waan gargaara sanatu maanni adda baafachuu dhufe bar maal gargaaraa jettanii isa jedhu sana maali miskiina meeqatu Itoophiyaa irra rakkataa gargaara nuun jettanii hundee waan gargaaru qabne moo sammuun qabeensitti fakkaadde moo dhugaa Rabbii ani beekamu casti. Fikir maadha natti beekti. Oromiyaan maal dhabde? Sana arsitanii jirtu warri. Itti beeku. Fedhii koo malee na reebeetu na waraabee jetti sayyuun qaanoftu. Saa wallaa. Muudittiin hin dabban. Gadi reechitti maal gochuun isaati? Gadi daffaatu Yesuus hin qabde. Ani akkasiyyuu goote mini maa du'aadhaa isheen akkamitti viidiyoo waraabamti amma kana. Dammoo ji'a 3 uummata dhukkubbii dabalu. Baalageeyo. Sijjambar maali ijoolleen keenya dhugaa waaqayyo bakka akkasii kana irratti hin deeggarinaasin calmaa ijoolleen keenya ijoolleen dhiiraa tokko sammuu hin qabu kan amma ji'a 3 Iti taphateerra kan ganaaf iddoo gad lakkisu. Maal jettee finni isiin akkana. Fedhii ishee malee ji'a 3 akka kana godha. Aayidellem dhiira keenya miti. Madaamin ji'a madaamin nusitti taphachuudha. Viidiyoon sun viidiyoochuun murteessa akka fedhii malee hin taane ishii hundaafiyyuu bareedaadha garuu
warri immoo shamarran Dubaayittan dhugaa rabbii koomentii keessa sirreessaa dhugaa sirrii miti nuti miskiinni dhugaa rabbii guunnee jirra miskiin nomaan beekne guunneerra warri kaayyoo keenyaaf buluun nu meeqa jira as keessa. Laakki jettanii maal qo'a namni tokko laa dhokoo akkasii miti namni tokko hin balleessu. Yaa gitee tokko waan hundumtuu gaarummaa nuti taa'ee gochuu dandeenya garuu akka kana marareebamtee dabaddabamtee beeduu waraabamtee akkas gadi ba'uun kun gaarummaa maalidha iskee akka waaqayyootitti farada dubartiin tuni dogoggorti hundi isheetuun hundi keenyaan dogoggorra garuu yaa tokko goobasiin ni jira tokko immoo dayyuus ni jira akkuma kuyyaan amma dayyuusa xiqqoo ishee akkuma dayyuusa keessatti dhageesse. Garuu waan akkasii kun gaarummaa nuuf hin qabu dhugaa waaqayyo ijoolleen dubaraa shaffanaa waliif dhoskaa dhugaa waaqayyo. Lubbu yaadi keessirriidha garuu laakaan si gubu waa'ee kana irratti maal beektaa ji'a 3 maalodha ji'a 3 hin duute moo hin joonjesse moo qoricha Sudaanitti irra marsee hin jedhan dhugaa rabbii amma kana du'a reeffa taate moo kun akkamitti ji'a 3ti wanti kun akka kanarratti ta'a inni lammaffaan immoo harmee ishee birrii gaafatti inni jedhamu suni duutee boolla keessa gadagaltu malee akkamitti haadha ishee asii achi gargaarti moo haadha ishee irraa rabbi edhiiti horii gurgursiisti haadha ishee kun dayyuusa malee horii lamma ishee walitti gubuudha bojarri kun lammuma ishee naan taane anaaf. Lali haadha kiyya waaqayyo uumaan kee ayyaana haadha keetii ayyaana abbaa keetii osii eebbisee si baase malee yookiin immoo hubannaa addaa osii kenne malee dubartiin takka yaada hin qabdu beektaa sin jettee jirti waan ishiidhaa ta'u waan ishiidhaan taane hin beektu si jammar nuti ikkoo mana maadaamii keessatti ifatamnee waa meeqa taanee hojjechaa jirra bara habibti akka qala akka azim jennee koo hojjechaa jiru dhugaa waaqayyo qoshaashaa kanaadha barmee nama gaddisiisu. Kani ishee siddiifi baalagee akka kanaa kani amantii ishee waan mana baatee wallaaltee qoshaashaanii dhugaa rabbi dubbachuudhaafi dhiira argitee akkana asitti dhiira argitee akka nama Itoophiyaatti dhiira argee hin beekne as geessee amantii ishee geddarte amantii keenyallee maqaa nyaatti. Amantii ishee as geessee dhiiraaf biyya rabaa hin jira yooti Itoophiyaa keessa jira. Lala habibti amma lala waan amantii waan ilaallatu tokkorreen hin qabu jedhii ta'e garuu sammuu ofiisitti yaada ofiisitti fayyadamuun gaariidha. Nuti amma mana arabaa keessatti namni takka nu biyyatee taa'an jirru bar ifatamaa jechuun bakka karoorma biroo dhufnee fi guutan rakkoon qabu waaqayyoon wajjin jira jenneeti malee ergamuu namni tokko dogongorii waan akkana kana godhee yaadum guutumatti isaa hin deeggarina jechuun bakka dhiisaa dubartii waan taaneef waaqayyoo nama gargaaru kana jalas nama baasu dhiisaa bakka ijoolleen koomentii barreessanii dhugaa rabbii miira keessaa baashee shabaa inni arsii maal hojii bira dhufee kun walitti dhugaa rabbii dubbachuudhaan kuni jara inni gubbaan qoshaashaa kunis jara bakka hin bu'u intalli siddii kunis jara bakka hin bu'u dhugaa rabbii ijoolleen shawwaa ijoollee qaxalee ala kanattuun argaman dhugaa rabbii naa kanaafiyyuu ani utuun kan bokkaa jedhu jawween lolloqaa dhufee jedha. An kan birriitti erganuu ibidda godhee na gubaa kan kanaa gaafa argummoo bakka waaman jedhu wallaale dhugaa rabbi lafa qabanii haasaan si rakkisa beektaa. Qaanii jechuun maaliif beektaa? Akka nama tokkotti nan gaddaa fi naazazantiiti garuu lubbise tokko waaqayyoo yaada sii kenne malee zingittee miti dhugaa rabbi inni kun akka kiyyatti akka yaada kiyyaatitti yaa'u akka yaada kiyyaatitti rabbiin qalbii nuttaa godhatu tola dhugaa. Ikkoo karaddaa fi dhugaa waaqayyoo wannaa kennuu fi ameen jedha warri koomentii rabbiin qalbii nuttaa godhu inni manaa nu baase qalbii nuttaa godhu maammadoo jallaa rabbiin nurraa miira keenya rabbiin gaba godhu iji keenya ameen jedha
Iji keenya hojii hojjechuu Amin malee jedha karadda. Kun hojii gola madaami keessa laaluu ammaa madaalanii seeraan qulqulleessuu malee iji keenya maammadoon argin ibboo maammadoo birrii nu gaafatu maammadoo akka kana miidiyaa irratti baasee nu salphisu ibboo iji keenya hin argin iji isaallee nun argin inshaallaa iji isaallee ajaamu dhugaa rabbi iji isaallee nun argin nu haadhos ibboo rabbii dhugaa gowwaa rabbi dhiiraa ani gowwaa dhiiraa hin jaaladhu kun an gowwaa dhiiraa. Amma kun gowwaa awwaaman dhiiraati. dubbadhu joo Gowwaa dhiiraa namni tokko hin shawwadamu. kun amma Ila gowwaa dhiiraati. mucayyoon kun shawwadamte minee Jedha bakka jirutti kun. isin immoo irraa barachuu qabdu dhugaa Yaa rabbi nuti immoo irraa barachuu qabna dhugaa rabbiin isiniin jedhaan ijoolleen Dubaa'ii keessa jirtan rabbii jedhaa kanan isin kadhadhu dhiira Dubaa'ii keessaa bilookii godha Dubaay ila hin foon harmee kooti bilookii nyaachisaati yoo hojjetattanii galtanii waggaa 3 waggaa 2 haa hojjetadhaa gadaa isa gaafa darbanoo akkasittiin amma kana taa jettanii waa biraa yaaduu dandeessu. Baangaalii janajjana dhiiruma keenya dhiisa dhugaa rabbiin isin amman isin jaalladhu warra iji du'aa keessan ajaamu dhiiruma Dubaa'in ija argin warra iji du'aa keessan dhugaa rabbii awwaatu dubbi keessana. እናንተ ነማባሮን Nina ጋር jaabsu dhugaa qabaa. kun abaarsamti eebba iji keenya Cabaa maammadoo cabaa. Dubaa'ii keessa jiru hin arginii Irri gowwaan badaa. Ameenidha dhugaa rabbii kun eebba malee abaarsamti maaliif kunoo miidiyaatti baasee nama salphisa qullaa nama dhaaba Baalee shuu faayidaa. ijoollee Oromoo akkasitti tokko harka sirbuusanii maqaa keenya nu balleessitanii. Baala goota. Wayyoo. Wayyi. Irra galataa Waaqayyoo akkamitti. Intala badda seera ta'e kusantu lama mana gaadha galataa Waaqayyoo akkamitti jirta. Gubanne bara. Kompiitarri laala utuma asooftuu kotatti tolu qabna laala kompiitarri dogongoro harki kee dogongore malee kompiitarri waanuma ati barreessite sii fida maali kanarratti dhugaa walitti. Wayyoo qofaanuu haasofsiise bar mucichi qofaanuu haasofsiise rabbiin qofaasaa haasofsiisu sammuu keenya ajjennuu haasofsiise rabbiin qullaa sadaabu boo rabbiin qullaa sadaabu. Qoy ishiin baddanaa dubbii fididha. Qoy habibti qoy tarmatara darbina hayyee obboleessa keenyaa isa itti sirraa xumura. Anas dhugaa Yesuusin baay'ee dhugaa Waaqayyoon itti dhaga'ame. Yaa. Kanan arginu. Yaa. Maxxansitanii dhufan. Kaasaa qaban biraasa. Laala Yesuusin kaasaa. Hin barbaachisu Waaqayyoonis nutti gaddaa. Jira miti bakka intalli isaa miila ishiin caboo kana argite dhiisaa jiru dhugaa namni nama dogongora. Dhugaa Waaqayyoo amma beekuma kiyyaa isaa fikir kootu kaasirraa please koottaa irra kaasaa. Yaa. 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 Irrashee midhaa. Anuu deengada dandoo gongora odumaa softanu. Anuu deengada dandoo gongora odumaa softanu. Yaa. Anuu deengada odumaa softanu dandoo gongore. Dogongoruu waanuma jirtu ijoollee koo afaan dandoo gongore illee waan biraa miti. Afaanin tasaa afaanin abaatu hidhuun haasa'u. Odeeffannoo godhaa maal dogoggortu miti kaayyoo baataniif dagatanii maal dogoggora maal barbaada deemsise maalli. La isa kaayyoo miti anuuyyuu afaanin abaatee wanni ta'e dogongoree bakka ishiin akkuma kiyya san dogoggoruun dudduuqa. Gadala natti kolfaa turan tasaa afaanin abaatee dubbiin wayii iddoon itti yaaliin jechuudha. Amma kana afaan na argan amma dhiiratti siqaa uummanni keenya maal taatanii namni keenya woo mobbartiin jedhamanii dhugaa. Areeditti siqooni Siniin baay'ee warri Oromoo malee dhiqaatan Oromoo eekin odaa nama eekin qabaa.
daa'ima ja'a torban qaba. Galataa waaqayyoo gizeedha naannoo Oromoo bara saniin dhalanne isin bara hin dhaladhu sadha. Funyaaniin nu Sababa aboo gizeedhaan dhugaa rabbi. laala eeggadhaa. Amma isin eeggadhaa malee nuti Oromni dhiitaa nuti kiisin keessaa baanee jirra. Yaada daa'ima shaniitii daaffaa waaqayyoo jedhe gara fuulduraatti Anillee haadha daa'ima cooba afurii dira laba labbisan kan kristaan kenna. Anis haadha daa'ima afurii ta'ani nama guddaadha. Ati mucaa kana ati mucaa warra fadirra godhatte kana eessaa fidde anchoo dhumaa softu ijoolleen kun yuutuubanyoo ta'an adaganyaatu biyya Itoophiyaa keessaa faraanki isaanii handanyaa kan laa kaasaa maaloo asaa biraa odeessina dhugaa waaqayyo kaasaa bakka dhiisa maalli sin galcha waan nama abbaan barbaade gadi garagaree abbaan barbaade garagaree maaltu sin galche jidda kanaan kolfinaan simmaa jechuudha ijoollee keenya dubbanna. Caaltuun eessa baddee godhattee kootu meeqaan kennata machaate Nama meeqatu jala jira la nama meeqatu jala jira nama torba Ajandaa argate bara manni baqa. Hunduu mana. Betaanis dhaggeef maal godha ammas beeki. gara ta'e irraa dubbataa jira yoo namni hin jiru. Micoon bira hin jirtu qoy haa dhuftu qoy hin kaasisis. Bo kadhachaa olleen Yaa kaasatte. kaftu. Maal laalaa kadhattu dhiisa anaaf ishiin goddanyaadha baay'ee wal jaalanna beektan akka lubbuutti tolidhaan naa qo'aadha. Akka lubbuutti tol jaalanna dhufishiin. Dhugaa waaqayyo Yesuus hin jaalalli waan nama hin goone hin jiru. Dhugaa ijoollee haqqee dubbannaa kotta. Jaalalli waan nama hin goone hin jiru. Isa sirricha deemnoota. Jaalalli normaala habiibti jaalala yoo jaalatte nama tokko normaala jaalatta malee jaalala ishee akkanaa jaalala sun Abboo jedhamtu dhiisaa hin kun beeksisu jaalala akkasii dhugaa rabbi.